Raayyaan ittisa biyyaa gaachanaa fi da'oo ummataati. Rakkoowwan akka biyyaatti uumaman furuuf lubbuu isaanii aarsaa gochuu biyyaaf nageenya fiduu keessatti shoora olaanaa qabu. Raayyaan ittisa biyyaa biyyaaf nageenya, tokkummaa fi walabummaa biyyaa tiksuun rakkoo keessaa fi rakkoo alaa ittisuuf lafee fi dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya har'aan ga'uu akka danda'an miseensonni raayyaa ittisa biyyaa himaniiru. Biyyi kun akka biyyaatitti guddina boruufis akka itti fuftuuf rakkoo keessaa rakkoo alaa misoomnis akka cimeetti fufuuf nageenyi akka eeggamuuf nageenya yoo jiraate hundi hojjetamuu danda'u nageenya yoo jiraate baanii galuu kan danda'amu ሰራዊቱ አገርን ለመጠበቅ ያለው ቁርጠኝነቱ በጣም አገሩን ኩተኖን ራያን ኢትሳ ብያ ቲክሱፍ ቀቡ ባዬ አዳ ራያን ኢትሳ ብያ ኦፊን ጃለታ ዳንጋ ብያ ከበቺሱፍ አርሳ ሄዱ ከፈላ ጅራ አርሳ ከፈሌት ወራኒ አርሳ ኢኒ ከፈሌ ወራና አላዱፉ ከኬሳለ አኩመ ጅሩን ስሬሳ ከንቱሬ ወራና ኢትሳ ብያቲ መከላከያ የተፈጠረው ያው ሰራዊት ካለላት ሀገር የለችም ሀገር ካለለ ደግሞ ሰራዊት የለም Raayyaan ittisa biyyaa kan uumameef biyya tiksuufi. Raayyaan ittisa biyyaa yoo hin jirre biyyi hin jiraatu. Biyyi yoo hin jiraanne raayyaan ittisa biyyaa hin jiru. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa diina biyya keessas ta'ee diina biyya alaa ittisuuf kutannoo guddaa qaba. Raayyaan ittisa biyyaa aarsaa guddaadha kan inni kaffalee hanga ammaatti geessisee jiru. Waggaa 116 yeroo kabajnu raayyaan keenya biyya kanaaf aarsaa guddaa kaffaleetudha kan asiin ga'uu danda'e obbootii keenya irraa fudhanne. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa kan sabaa fi sab-lammoota irraa walitti qabaman yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa saba, maatii fi amantii jedhee osoo hin qoodin tokkummaa biyyaaf aarsaa kaffalaa ture jedhan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa. አንድነቱ ከምገልጸው በላይ በጣም የብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ራያን ኢትሳ ብያ ከያደሙ ኦሊቲ kan sabaa fi sab-lammoonni walitti qabamanii jaalalaa fi kabajaan keessa jiraatanidha. Waliif ajajamuu fi tokkummaadhaan waliin jiraachuu yoo ilaalle Itoophiyaa xiqqoo jechuu dandeenya. Ergan loltuu ta'ee booda an loltuu biyyaati malee loltuu naannoo tokkoo miti. Hundi keenya akka biyya lammii dhalataa biyya tokkootitti tokko taane ta'u jabaan xiqqaa guddisee ta'u xinnaan immoo jabaasaa kabajetee ta'u akka obbolaatitti akka obboleettiitti akka jabaa fi hangafaa fi quxisuutti wal kabajuun akka biyyaati nuyi biyya jechuu dandeenya. Nuti sabaaf sab-lammoonni as keessa jiru hundumtuyyuu nuti saba hin qabnu sabni keenya biyyuma keenya. Akkuma beekamu sabaaf sab-lammoota keessaa kan dhufe raayyaan ittisa biyyaa kun wal kabajee jiraata. Gaafuma waraana keessa gallu tokko taanee galla. Saba kanaaf saba saniif jennee odoon ta'initti sabuma hundaaf kan dhaabanne waan ta'eef jaalala guddaatu jira. እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን ህብረ ብሔር ነው. Akkuma beekamu raayyaan ittisa biyyaa raayyaa saba hundumarraa walitti qabamedha. Yeroo gara raayyaa ittisa biyyaa galtu waadaa seentee waan galamuuf loltuun kamiyyuu biyyaaf qofa malee sabaan gandaan kan waliin lolu. Haala jijjiirama yeroo ammaa kana keessatti sabab sab-lammoota Itoophiyaa keessa jiran hunduma guutuu walitti aammate haala yeroo wajjiniin haara kaka'umsa gaariidhaanidha. Ammatee kan jiru. Raayyaan ittisa biyyaa biyya sabdaneetti taate keessatti nageenya fi tokkummaa uummataa ni kabachiisa jedhameera.